أشنا حركفني داوتو في حركفتو في داوتو تفينا أدي أفنى أدي دبنا أدي أننا أفان كينيان دبنا أدي أفنى أدي دبنا أدي أننا جلو نوتيس إساسن كوبيسا نرتي أركبنا جتونا خنافو نوتيس غا كوروموتي أدي أفنى أدي دبنا أدي أننا afaan keenyaan dubbanna oromoon tokko ilmaanota keenya kanaaf kaniin kaasuu barbaadu jechoota akka usuma beenyu sareen hubaa waliin jette jedhan usuma beenyu sareen hubaa waliin jette jedhanii waan hin taanerra nu teessisuuni nuufi nama nyaataan harka muraan harma muraan godaanni seenaa gurraacha akka oromootti nurratti raawwataa ture har'allee gowwoomsa sanjala dhaloonni of kare of bare yeroo tattaafatu sabab jechaban ilmaan abbaa tokko ta'an islaamaa fi kiristaanaan waliin qorii tokko warri sabab jechaban kaayoo tokkoof waliin deeman amantaan addaan nu baasu itti walii wareegaman tokkummaa keenya jabeessi seenaa boonsaa galmeessanii fakkeenya gaarii dhalootaaf dabarsanii harkafuunee kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa arra qophii addaa qabanii isin dhiyaanne adii uffanna adii dubbanna adii unanna afaan keenyaan dubbanna tokkuma ilmaan oromtichaati osoo nuti jirru nafxanyaan nun dhaaltu ka'aa haa falmannuu bakkuma jirru wal qabannee amantaa fi kutaa waliin qoonnuu wal qabannee jajjabaannee wal jajjabeessinee bilisummaa teenya haga dhumatti itti fufu. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota bilisootii fi akkuma beekamu qophii addaa qabannee isiniif dhiyaannee jira. Qophiin keenya kan irraa irratti ga'a haaluma yeroo ammaa tana wal qabatee Oromiyaa keessaa fi alaanis deemaa jiru keessattuu jibbansa warra uumaa hin beenye Oromummaa irraa jibba qabaniin afaan ofiitiin waa geggeeffatuun akka gartee afaan Oromoo kun afaan uumaan ta'initti warra haasa'u kanarraayi akkuma dhaloonni keenya adii uffanna adii dubbanna adii unanna jedhu nutis isa san qophii san irratti argamnaa jechuudha. Kanaafuu nutis gaa akka Oromootti adii uffanna adii dubbanna adii unanna afaan keenyaan dubbanna Oromoon tokkuma osoo nuti jirru warri uumaan beenye dhaloota keenyatti hirroorriftu bakka jirru keessaa fi alaan harka wal qabannee irree tokkoon kaanee warra uumaan beenye ofirraa haa fonqolchinuun dhaamsa dhaloota qubee dhaloota amma jiru ta'uu wal hubachiifna akkasumas qophii kanarratti argamna ammas nu hordofaa isiniin jenna. Egaa kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota keenya qophiin keenya akkuma itti fufetti jira jechuudha wal duraa duuban jechuudha tartiiban kan itti deemaa jirudha. Egaa sirna yaalallattoota sirna nafxanyaa irratti xiyyeeffannee irratti gaannuti dhugaa dubbannaa akkuma jenne san ummanni Oromoo alaa fi keessa bahaa fi seensaa hundi keenyayyuu eenyummaa keenyaa fi akkasumas Oromummaa keenya bakka jirru calaqqisiisuu qabna ittiin boonuu qabna mataa ol qabachuu qabna isiniin jennagaa akkuma buleessi keenya fi obboleettiin teenya asii isiniin jedhan isiniif balballoomsan gaa wal duraa duuban anis immoo itti ansuudhaan adii uffannaa adii dubbanna adii nyaannaa afaan keenyan dubbanna afaan keenya eenyummaa keenya ittiin boonna Oromummaa keenya ittiin boonna eenyummaa keenya ittiin boonna kanaaf gaa afaan keenyan afaan barbaanneenu amantii fi duudhaa seenaa duruu qabna amantiilee Oromoon hedduudha qaba. Egaa gaa amantii tokko lama hin qabnu hedduudha amantii keenya walii kabajnee wal jaalannee eenyummaa keenya afaan keenyan calanqisiifannee afaan keenyan beeksifannee afaan keenyan tokkummaa keenya cimsannee wal cinaa dhaabbannee gaachana walii taanee irree walii taanee
Kaayoo ganama manaaf baaneef galmaan haa geennuun dhaamsa dhaloota qubee asitti argitaniiti jechuudha. Kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota keenya egaa har'a wanni asitti argamneef bakka hunda addunyaa kanarraa wanti Oromootaan hundi keetuu waan deemaa jiruu fi waan hojjetamaa jiru ija keetiin argaa jirta. Nuuf jecha jibba nuuf qabaniif jecha dubartiin isaanii rifeensa haadataa jiran. Nuti hoo asirratti gaaffii waliif haa taanu. Kun yoo nun tokkoomsin, kun yoo waliin nun galchine maaltu akka waliif nu galchu anaaf immoo gaaffiidha. Egaa kabajamtoota fi hordoftoota keenya akkuma isiniin jenne rifeensa haadataa jiran, booyaa jiran. Maaliif yoo jettanoo? Waan afaan keenya jibbaa lafirraa nuuf qaban nutti argisiisanii jiran. Nuti yoo warri isaan jala kurkurruu fi warri isaan jala fiinu amma yoo of hin argine yoomillee yoo malqiyaamattuu of hin arginu jechuudha. Kanaaf hundi kennayyuu ishiinis waliif taanee tokko taanee Oromummaa keenyaan eenyummaa keenyaan amantii feetee hordoftu garuu eenyummaa keenyaan Oromummaa keenyaan tokkummaa keenyaan wanni alagaan nu jibbituuf kana ofirraa kaafnee biyyarra dhalanne irra guddanne irratti jibbamuu hin qabnu. Oromoon jibbamuu hin qabu, Oromoon ajjeefamuu hin qabu, Oromoon tuffatamuu hin qabu, Oromoon namaa gadi ta'uu hin qabu. Kanaaf nutiin akkanatti bareedu, nuhiin akkanatti adii uffatee keessa fi alaan adii uffannee jaalatamnee addunyaa irratti uummanni keenya jechuudha. Walii yoo galle bakka kamuu gahuu dandeenya isiniin jedha. Kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota Bilisoo TV. Mee boleessa kiyya hedduu galatoomi irraa asitti bakka kana argamnee yaada wal jijjiiruu fi uummata keenya tokkummaan urtuu lafee duwidaa waan taateef mee dhaamsa yoo qabaattee ati dhaamsa uummata keenya fi yookaan dhaloota qubeen jenereeshinii kanaaf dhaamtu nuudhaa miti obboleettiin teennaleen akkasumatti gara dhaamsaa deemna jechuudha. Dhaamsi kun immoo ergaa hedduu of keessaa qaba. Kanaaf mee wanti ati dhalootaaf dhaamtu yeroo ammaa kana keessatti yeroo akkanatti ilaal ummanni rabbi jibbe kun nu jibbu kana keessatti nuti yoo warri wal jibbinu maalirra wal jibbina Oromummaa teenyaaf maaliif wal jibbina maaltu walii galchuu nu ergaa gabaabaa nuuf laatatii gara isin dabarsee achi booda gara gola baatee jechuudha. Ayyee galatoomii ergaa fi akkasumas dhaamsi dhaloota keenya dhaloota Oromoo addunyaa kanarra jiraniif qabu'anii dhaamsa biroo osoo hin taane jechoota diinonni yookaan agartee alagoonni nu keessatti uuman yookaan nu keessa buufatan kan nuti itti fayyadamnu hedduulleen akka jiru asumaan carraa kanaan fayyadamee dhaloota keenya kana hubachiisuun barbaadaa jechuudha. Jechoota akkamiitii yoo jaame jechoota fakkeessanii abjuudhaan nu jiraachisuu hedduu nu keessatti uumanii jiru jechuudha. Jarri kun osoo hin beekne kan itti fayyadamaa jiru. Fakkeenyaaf dhaloota keenya kanaaf kaniin kaasuu barbaadu jechoota akka osuma beenyu sareen hubaa waliin jette jedhan. Osuma beenyu sareen hubaa waliin jette jedhanii waan hin taanerra nu teessisuuni nuufi maqaa miti. Dhaloonni ammaa dhaloota egaa of baree of qaree fuula duratti wanta isaaf deemuu fi egaa itti deemullee addaan baasee hubatu ta'uu amannaa jechuudha. Kanaaf dhaloonni keenya jechoota alagoonni nutti fayyadaman kanaas addaan baasee hubatee egaa Oromoon tokkoon taatu Oromoon gargar yaati Oromoon maaloo taati isa jaamu kanaatu hedduun jira. Oromoon jalqabuma tokko akka ta'e dhaloota keenya kanaafis ibsuu barbaadaa jechuudha. Akkasumas tokkummaan keenya kan dhugoomsuuf kan mirkaneessu nuti ilmaan Oromtichaati. Ilmaan Booranaa Bareentooti. Dhiiga tokkicha kanarraa wal hortee tanaatu lafarra jira jechuudha. Tokkummaa kanaan alatti nuti barbaadnu akka hin jirree fi yeroo akka amma keessa jirru keessattuu haala keessa turres ni beekna. Of duuba deebi'anii waan of duubaa yookaan baay'iraawundii fitti deebi'anii odeessuun fuula duraaf nama hojjanne nama taasisa. Waan ta'eef isa san seenaaf dhiifne isa irra jirru kana gadi jabeenyaan xiiqeeffannee onnee takkaan irree takkaan jechoota alagaa san sammuu teenya keessaa hanyee irratti hojjannee mirga hiree murteeffannaa abbaa biyyummaa Oromiyaa san
mirkaneeffachuu afaan keenyaan ofii keenyaan of bulchuu irratti hojjechuu qabnaa. Silaa wanti hedduun ta'isiniif ibsinu akka dhalootaan ammatti hin jiru qaamaan irra jirra seenaa taanee seenaa walii hin himnu afaan keenyaan afaan ofiitii waa geggeeffanna jechuun cubbuu tahee as bahee jira jechuudha. Kun immoo akka nuti xiiqoonyee waa hojjennu yoo kan nun taasifne ta'e nutuu nama jiru akka hin taanee fi nama du'a akka taane qofa hubachuu nu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf bakka jirru biyya keessaaf alaanis harka tokkoon nuti kaleessumaa huu tokko ilmaan Oromtichaati. Egaa ilmaan Booranaa Bareentooti dhiiga tokko amantaa kutaa laga gandaan wal qooduun hin jiraatu. Yeroo sirni nama nyaataan harka muraan harma muraan godaanni seenaa gurraacha akka Oromootti nurratti raawwataa tureef har'allee gowwoomsa san jalaa dhaloonni of kare of bare yeroo tattaafatutti jirutti akkuma kaleessan si gowwoomsa kiyyuma kaniin sirra fe'eeni lafaan si qota jee yaadu kanatti egaa dhaloonni amma jiru akka kun hin taane isa afaaniin je afaaniin odeessuu osoo hin taane hujiidhaan onnee guutuun xiiqiidhaan mirkaneessuu qabnaan jechuu barbaada jechuu. Bakka jirru alaa fi keessaan harka wal qabannee wanta dandeenyu waan irra jiru silaa beenya qabsoon gaa qabsoodha xumura itti godhuuf halkanii guyyaa bakka dhugaan teenya jirtus ni beenya itti hiriiree mirkaneeffachuu irratti haa hojjennu dhaloota kiyya kanaaf dhaama. Egaa waliin jechuu barbaadu adii uffanna adii dubbanna adii unanna Oromoon tokkuma ilmaan Oromtichaati osoo nuti jirru naftanyaan nun dhaaltu akkamiin nu dhaaltiisanii egaa obboleettii teenya egaa kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota keenya egaa obboleessi keenyalleen akkasumas ergaa isiniif dabarsee jira jechuudha. Ergaa kanarraa waa barattan yookaan waa hubattan jennee abdii guddaa qabna gamanumaan gara obboleettii keenya isin dabarsina. Egaa gaamee ergaa qabduu fi akkuma obboleessi keenya dhaamsa dhaamatee kanatti ilmaan Oromoo yookaan new generation dhaloota qubee kanaaf maal dhaamtaa dhaamsa nuu dhaamiti akkasumas gara goolabatti deemna jechuudha. Egaa wanni dhaloota keenyaaf dhaamu akka alagaan jettetti Oromoon tokko yoomiyyuu tokko hin taatu jechaa jirti. Fuulduraaf illee sayyi yaadaa jirti insha Allah tokko ni taana afaan tokko dubbannee amantiidhaan wal qooduu dhabne yoo nuti tokko taanee jabaannee qabsoo teenya itti fufnee bakka numa geenya insha Allah rabbisee dhaamu walirratti dullee kutaa wal qoonnee osoo hin tahin akka alagaan jettetti Oromoo wal hin taatu wal hin galtu garagara yaadu walajjeesuu dhiibnee Oromoo miidhuu dhattee Oromoof yoo yaadde bakka nama geenya. Kanaaf egaa kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota keenya egaa ergaan keenyarraa kana fakkaataa adii uffannaa adii dubbanna adii unanna. Oromoon tokko afaan Oromoo dubbanna afaan keenya alaa fi keessa bahaa fi seessa kabaa kibba insha Allah qilleensa kana gubbarratti illee dubbatamuuf ta'a. Munkaru afaan Oromoo dubbatuuf ta'a rabbiin ubaa godhu. Egaa kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota Bilisoo TV egaa wal duraa duuban kana qofatti osoo dhaabbachuun taane namoota birallee wal duraa duuban isiniif dhiyeessina. Adii uffanna adii dubbanna adii unannaan kenna akkuma itti fufetti jira. Oromoon tokko kutaan addaan hin baanu gandaan addaan hin baanu eenyummaa kenna ni boonna ni bilisoomnas. Sabaaf jecha bahan ilmaan abbaa tokko ta'an Islaamaa fi Kiristaanaan waliin qorii tokko ni kennu. Warri sabaaf jecha bahan kaayoo tokkoof waliin deemu amantaan addaan nu baasu itti walii wareegamu. Tokkummaa keenya jabeessu seenaa boonsaa galmeessanii fakkeenya gaarii dhalootaaf dabarsanii. Geesse keessaa fi alaa daandii dhugaa gad hin dhiifne dhaloonni haaromsaa oolaa qaanqeen qabsiisan hin dhaamne wal
geesse keessaa fi alaa daandii dhugaa gad hin dhiifne dhaloonni kaayyoo isaan lolaa daandii dhugaa gad hin dhiifne dhaloonni haaromsaa oolaa dhaloonni kaayyoo isaan lolaa. Sanyii Taaddasaa fi sanyii Alamuu Qixxeessaati qeerroon sanyii Elemoo fi sanyii Aneessoo Areeti qeerroon sanyii Laggasaa fi sanyii Irreessoo Caalaati qeerroon sanyii Magarsaa fi sanyii Faafam Doyyooti qeerroon sanyii Baawwaatoo fi sanyii Assanaameeti sanyii Buruusoo Borooti Nadii gammadaati Urree haqaarraan dabinaa moggaa eenyummaa ofiitii falmachuun mirgaa gootonni dhiiraaf dubartii nuuf ragaa sanyii warqituu ayyaantuu dagaa Haashaa aliitii fi fuulanii baruu Haashaa aliitii fi fuulanii baruu Sanyii Abboomaa Mitikkuuti Kakka Abdii Mamma Qopheef sanyii Mustafaa Rawweeti Kakka Ibraahim Baadiyyaaf sanyii Yoosef Gammachuuti Kakka Daadhii Galaanii fi sanyii Haacaaluu Hundeessaati Kakka Eebbisaa Addunyaaf sanyii Usmaayyoo Moosaati sanyii Hambisaa Sooleeti sanyii Jaatanii Aliiti qeerroon sanyii goototaati abbolii faayolii dargaggoof shamarri hayyootaaf hoogganii qeerroo fi qarreeni dhiigni qabsaa'ota keenyaa biyyaaf sabaaf dhangala'ee dagatamee akka nafne lafeen qabsaa'ota keenyaa biyyaaf sabaaf kan harca'ee gatii dhabee akka nafne kan bahaa fi dhihaa kaabaa fi kibbaanii haa wal jabeeffannu xiqqaa fi guddaanii tokkummaa dhiigaa fi lafeen ijaarame akka hin diigamne kutaa fi nagaan qoodamne tokkummaa dhiigaa fi lafeen ijaarame akka hin diigamne dantaa dhuunfaatiin sobamne akka hin diigamne kutaa fi nagaan